Tolee hordoftoota warqee biyuutii cheenelii kara kan jirtanii maatiin koo akkam jirtu nagaa fayyaa keessan miti. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u obboloota koo ani baay'ee nagaan qaba. Nagaan na bira jiru gaasin biras akka jiru immoo shakkii waaqayyo irraan qabu abdii waaqayyo irraan qaba jechuudha. Tolee gaa hordoftoota warqee biyuutii baay'ee sagaleedhaan sun gidduudhaaf fagaadheen jira. yaa ta'u waan hundumtiyyuu yoo waaqayyo jedhe malee biraa hin ga'amu isa kanatu ji'oota ture keessatti isa kanatu naa galee jechuudha. Beektuu obboloota koo yeroo baay'ee waa tokkoon karoorsina garuu karooricha galma ga'uusaaf waaqayyo yoo keessa jiraate malee waaqayyo nu geessa malee waa tokkollee gochuu hin dandeenyu jechuudha. Namoonni keessumaa karoora garaa garaa qabdanii fayyaa qabdu ta'uu danda'a. Fayyaa keessan irratti hundootan immoo karoora garaa garaa baasuu dandeessu. Karoora jireenya fooniis karaa jireenya hafuuraas jechuudha. Garuu yeroo tokko haala mijataa filanna jechuudha. Haala mijataa yeroo isiniin jedhu karaa hafuuraatti waaqayyo faana bu'uudhaaf yookiin immoo akka dubbii waaqayyootti jiraachuudhaaf illee yeroo nuti gaafa akkas ta'een dubbii waaqayyo faana deemaa gaafa akkas ta'een akkas godhaa gaafa nuti jennu jira. Nutti hin fakkaatu jechuudha obboloota koo. Baay'ee wanti naaf galee yoo jiraate keessumaa ji'oota 3 asitti jechuudha jechuun ji'oota 2 darbanii ji'a 12 ji'a 1ffaa fi 2ffaa kana keessa wanti naa galee yoo jiraate qarshiinis walitti qabachuunis yoo waaqayyo keessa hin jiraanne kantuudha. Karoora tokkos karoorsuun yoo waaqayyo keessa hin jiraanne kantuudha. Inni guddaan haala jirru keessatti tokkoffaa uumaa keenya fayyisaa keenya gooftaa keenyaa fi amanamaa taanee haaluma mijanne keessatti yeroo hundumaa abboommi isaa eegnee isa faana deemuu akka fedha isaatti deemuudha jechuudha. Dursi wanta hundumaa jechuudha. Ba'uu keenya waaqayyotti laachuu galuu keenya waaqayyotti laachuudha jechuudha. Malee rakkinni jiraachuu danda'a. Rakkina sana keessatti immoo rakkinni kun yoo darbe waaqayyoo tajaajilaa. Rakkinni kun yoo darbe waaqayyoo fan hojjedhaa. Ammasitti garuu naaf hin danda'amu. Ammasitti garuu akkas gochuu hin danda'u jennee otoo yeroo keessumaa karaa dubbii waaqayyoo dhaga'uus ta'ee karaa waan hundumaatti waaqayyoon dursutti haala keessa jirru ilaallee otoo hin taane haalichuma keessa jirru keessatti dhaabbanneetoo waaqayyoon jajannee waaqayyoo faana akka dubbisaatti namni kamiyyuu otoo deemee baay'ee milkaa'umsa qabaata. Ilaalaa obboloota koo ji'oota darbanii kana keessa baay'ee anaanii wantoonni na mudatan waa baay'eedha. Galata waaqayyo nama tokko waaqayyo gooftaa yeroo naa laateera yeroos nan qaba. Dadhabbiin garaa garaa jiraachuu danda'a. Rakkinni jiraachuu danda'a. Siluma biyyi lafaa rakkistuudha. Biyyi lafaa waan guuttullee miti rakkistuudha. Kanaafiyyuu rakkinicha sana isan keessa jiru xiqqoo sana keessa gaafa isa keessaa been akkas godha qaxaroo qabu yeroo laachuun baay'ee gowwummaa dhedhee yaadan jechuudha. Sababni isaas kunirree wantoonni irra ga'eerree qormaataadha. Waan yeroo otoo gooftaan dhufee fakkeenyaaf otoo lafti kun uma ishee ta'ee eessa waaqayyoon argataa eessa waaqayyo isin argataa isa kanagaa isinumaafan dhiisa tarii warra akka koo yoo jiraattanidha. Ani ji'a bara haaraa galuuf jedhu ji'a 12ffaa keessa akkuma carraa ta'e jechuun ani waggoota darbanii keessa galata waaqayyoo karoonaa yoo maramameeyyuu karoonaadhaan namoonni qabamanii yoo ni kwaaraantii galeeyyuu karoonaan irratti argame hin beeku jechuudha. Garuu tarii kun dandeettii kootiin miti. Namoonni baay'een na biraa qabamu, namoonni baay'een na biraa dhukkubsatu, namoonni baay'een na biraa du'u, bakka nana jiru waan akkasiiti. Haa ta'u garuu waaqayyo na gargaaree waggoota 2 darbe keessa bara 2020-2021 keessa waan akkasii argee hin beeku jechuudha. Indegana ergee karoonaan qorree bara kana keessa bara haaraa 2022 keessa karoonaan na qabee jechuudha. Akkuma nama tokkooyyuu na qabee. Baay'ee karoonaan na qabuu sabichatu hin taane baay'ee natti ulfaate jechuudha. Natti jechuun anas ta'ee lafan jiru kana mucaan ani guddisaa jiru kanallee hin qabe
addan bahee mana kee biraan ture. Mana kee biraa turetti dhugaadhaa karoonaan beekan dhugaa jechuun akkatti ibsamu hin beeku yoo har'a fayyaa taatanii boru nagaan taatanii yoo boru nagaa taataniif taan nagaan taatanii baay'ee ulfaataadha keessumaa teenshinii yookiin immoo yaaduu hin jaallatu jechuudha. Dhandhi keessan sinirra hin jiru yoo teessan yoo hamma barbaade ta'ellee hin beekan akkatti ibsa isaanitti ulfaata. Waaqayyo garuu kan nama keessatti yoo na dabarse jechuudha. Amman turus turee nan baay'eechiiti. Achi deebi'ee dhufee bakka kanatti deebi'uu waan hin dandeenye mucaan ani guddisu kun immoo waan isa karoonaan kun isan dhiisneef gara warra mucaatti hin deeme jechuudha. Warra mucaatti deemee warra mucaa biras hin ture. Egaa hundumti keessan hin beektu mana rabaa keessa wanti jiru bu'ii baay'een ni jira. Isa kanas waaqayyoomti na dandeessisee baay'ee dhugaa dubbachuuf baay'ee jilbii koo laafee jira. Baay'ee waaqayyo irraa siiqee jira. Sababa isaa immoo sababa lakkaa'uu irraa kan ka'edha malee waaqayyo yeroo hundumaayyuu eessattiyyuu na waliinis jira. Amma libsuu ijaattirree kan nurraa adda ba'u miti jechuudha. Garuu ani haalonni kana caalaa mijatoon hin dhufaa kan jedhu irraa kan ka'e baay'ee waaqayyo irraa fagaadheera. Yaadaan kadhataan dubbii waaqa dubbifachuudhaan dubbisa dhaggeeffachuudhaan haalonni ulfaataa yoo ta'eyyuu haalicha keessa dhaabbadhee waaqayyoon jajachuurra baay'ee fagaadhe obboloota ko. Kanarraa guyyaa tokko immoo maaltu beeka waaqayyo yeroo naa laate irra caalaatti dhugaasinii ba'uu nan danda'a. Kanumaan utuu hin jiru erga achii xumuree booddee gara bakka hojii koo mucaa guddisuutti mana yaalaatti dhufaa utuu hin jiru. Imbeeku I don't know dhugaa waaqaati. By the way guyyuma nani gaafa nani ba'ee sana mana sanaatiis waaqayyoon hin dursine jechuudha obboloota ko. Namni waan hundumaa karaa isaa yaada isaa bara isaa waaqayyoon na dursi jedhee waaqayyotti laachachuu qaba. Mee ilaalaami anarraa maal hubattu tokkoffaa karaa koo waaqayyotti hin laanne bara koo waaqayyotti dabarsee hin laanne jechuudha. Ofiin ba'ee erga nani garuu waaqayyo kaleessas eengaddes waan ani kadhadheef waan ani guutuu ta'eef otoo hin taane waan jaalala isaa waan fedha isaa ta'een na gargaaree na eegee asiin na ga'e I am sure isa kana sirriitti nan amana. Ta'us immoo dadhaboota taane yoo jiraanne illee hamma tokko waaqayyotti karaa keenya laattachuun bara keenya laattachuun nurraa eegama. Beetelee karaa hafuuraatti waldaa irratti tajaajilamnu keessatti keessuma warroonni gaafan biyya koo galeen tajaajila gaafa akkas ta'een tajaajila gaafan akkas godhettani wanta guyyitti har'a sa'aatitti nama dubbadhu kana malee sa'aatii kana booddee wanti ta'u waan hin beekneef otoo jabaanne baay'ee gaariidha. Kaleessa hin gaddarree dubbii waaqayyoo irraa abboonni keenya waan dabarsan irraa isan jijjiiramne irraa ka'eetanii dubbadha jechuudha. Dubbattu jechuudha. Dhageenya jechuudha. Har'a garuu wanta narratti ta'e irraa kan ka'e isarraan isiniif qoodaa jira jechuudha. Obboloonni akkasii yoo jiraatan ilaala har'a harka koo ilaala obboloota ko. Harka koo ilaala. Kuni gaafa guyyaa jaha biyya kana gaafas. Gana mana ba'ee akka carraa taaksii tiinan ka'ee ture. Akka carraa ta'e taaksii sanaan qarshii waan natti baay'iseef ilaalaa qarshii hin baay'ate dheetanii taaksii sanarraa nan bu'ee baasii isteeshiniitti jechuudha. Baasis dafeen arganne nan tutturee naannoo saatoo meeqa ta'e ammas bakka biraa qaxxaamura deemuu fedhee makiina yaabbadheetu hin deemaa jiru. Biyyuman keessa jiru sana keessa tuun ba'in makiina irra bu'ee waan bishaan suuqirraa fudhachuufanii fiigaan jira. Lafumatti hin kufe. Har'a garuu obboloota ko dhugaa waaqa isa jiraatatti harka mirgaatiin baay'ee ulfaataadha. Ani akkattiin isinii ibsuun qabu garuu baay'ee humnaa ol amman jedhu walitti hidhachuudha wanti na rakkisaa jiru. Waa xiqqoo kaffaluudhaaf tokkoffaa waa guddaa xifii meeqa kan baaseedha jechuudha. Kana nu isa lammaffaa jechuudha. Isa tokkoffaa karaa koo waaqayyotti laachuu dhiisurraa kan ka'e jedhee yaadan akka mataa kootti karaa keessa yoomumayyuu daqiiqaa tokkumaaf hin taane waaqayyotti laattadhaatii bahaa. Ganama yeroo kaatanii waaqayyoon otoo hin kadhatiin seexana otoo hin ka'in arriba keessanirraa jechuudhaan dhaamsa kun dabarsa. Kanarraa kan ka'e wantoota baay'ee jira asirratti kan hin dubbatamne obboloota koo wantoonni nama mudatan. Kanaaf iyyuu har'a qaama nuti qabnu kuni
yeroo nu harka jiru waa tokko nutti hin fakkaatu fayyaa nuti qabnu miila nuti qabnu ija nuti qabnu gurra nuti qabnu harka nuti qabnu garuu faayidaa guddaa akka qabu reefu naa galee jechuudha. Harki tokko waa tokko illee gochuu hin danda'u keessumaa harki bitaa obboloota koo. Iddoo isaatti qaamni hundinuu nama dhiba. Kanaafiyyuu wanta waaqayyo nuu laate hundumaa galateeffachaa waaqayyo faana bu'uu qabna. Gungummii dhiisuu qabna bakka. Waaqayyo yeroo hundumaayyuu waaqadha. Namni immoo namadha. Hir'ina qaba waan ta'eef akka namummaa keenyatti waaqayyoon hir'ina qabaachuu keenya barree waaqayyo irratti ka'uu dhiisnee waaqayyo waan hundumaan galateeffannee akka dubbii isaatti namoota hundumaa faana nagaatti jaalalatti jiraannee namoota kamiifillee yaaduunii anaaf isin irra jira jedhee tan amana kanadha jechuudha. Wanti narra ga'ee akka isin irra hin geenye akkasumallee kadhata keessan keessatti illee wantoota na mudatee har'a obboloota koo egaa amma ji'a tokkotti needhaniiru kanatti xaxanii jiru. Baay'ee waa hin qabatu harki koo waa qabachaa turuuti hin socho'uun isaallee baay'ee na rakkisa. Garuu waaqayyoof salphaadha. Na kadhata keessa lillatti reekkanaa kadhattanii qaama qabdaniif fayyaa qabdanii fi rakkinuma sana keessa teessanii rakkinicha keessa waaqayyo isin dabarsuu sabartanii waaqayyoon irra akka galateeffattanii waaqayyootti akka maxxantanii warroonni haalaan wantoota garaagaraadhaan gara waaqayyo irraa booddeetti deebitanii jirtanillee warroonni waaqayyo gooftaa Yesuusin hin beennellee fayyisaan isa malee jireenyi isa malee waan hin jirreef wanti lafa kanarraa hin hafan darba waan ta'eef gara isaa dhuftanii fayyisaa lubbuu keessanii akka godhatan keessumaa barri lafarra jiraannu muraasa darabaa jiraanna warroota mijatees warroota mijachuu baates warroota qoramaa jiraniifis warroota hin qoramneefis xiqqoodha lafa kanarra kan jiraannu waan ta'eef gara waaqayyootti illee akka deebinu akka gooftaa amannu akka warroota waaqayyoon hin beekneef kadhannu waan qabnu hundumaaf waaqayyoon akka galateeffannu dhugaadha. Innaa isa kanan siniin jedha. Innaa viidiyoo biraatiin deddeebiin waaqayyoo lafa jirtanitti illee waaqayyoon naa kadhadhaa. Waaqayyoo du'aayyuun kaasee irra cabaa fayyisaa turuuti. Egaa waan hundumtuu gaarummaadhaa fi waan hubattanis as keessatti waan an hubadhes waaqayyo waa tokko waan qabuuf hin jedhan akka kootti kana fakkaataa eebbifamaa. Viidiyoo koo laayik sheer gochuudhaan warroonni maatii koo hin taane yoo jaallattan maatii koo ta'a. Turtii gaarii.